namni dhikrii tana je'e waa shan jajjabduu rabbi biraa subhaanahu wa ta'ala arkatan hojii argamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam. خدراتي قرتي أكنا ما قبره خدام بلسوم سي ربي سبحانه وتعالى من دا إساء خطباجي أكسما طلتو برا قرتي إبتك ربي سبحانه وتعالى إساء الرئيس أكسما دلي إساء قرتي إبتك ربي إساء أرارما أكسما صدركا إني ربي براك أبو قرتي تأمان تنا ربي براس نمو صدركا قبا صدركا إبتك ربي برتي دبلتاجي نبي ربي عليه الصلاة والسلام خانقو فامتي akkasuma gartee guyyaa san keessa namni dhikrii tana je'e guyyaa san keessa shayxaana irraa isaaf geeysi karaalee shayxaanaan gartee ilma namaa miidhu hundaahu kan akka sihrii budaa ija namaa hundaahu irraa cufti jechuu guyyaa san kaanat lahu hirzan min ash-shayxaani shayxaana irraa isaaf geeysi shayxaana irraa isa tiisitii je kana qofaa miti kan shanaffaa fi kadhumaa guyyaa qiyaamaa namni isarra toltuu dalagee hin jiru guyyaa san keessa isa gartee dhikrii akka isaa je'ee fi takkaahuu gartee dabalee je isuma tana dabalee hajee qofaatu guyyaa qiyaamaa guyyaa san keessa gartee toltuu sirra dalagee tanaaf yaa obboleessa qiyyaa obboleettiti dhikrii bareedduu tanamee waliin barree umrii teenya keessattuu ji'a ramadaanaa ji'a kabajamaa kana keessatti guyyaan tokkolleen akkasii hin dabarre dhikrii tana jettu malee. dhikrii tun ammallee dhikrii gartee nabiyyoonni hundinuu ja'an jechuudhaan gartee ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam nuuf himan hadiisa abaa hurayraan gabaasu keessatti nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam man qaala namni je'e gartee guyyaa tokko keessatti laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku walahu alhamdu wahuwa ala kulli shay'in qadiir 100 marra namni dhikrii tana je'e haqaan gabbaraman Allah malee hin jiru gartee isuma qofaatu gabbartii haqa godhata inni gartee fakkaata akka isaa shariikallee hin qabu lahul mulku wa lahul hamdu galanni hundinuu rabbii keenyaaf malaadha akkasuma gartee mootiin hundinuu gartee isa jalatti bulan mootii mootootaati inni lahul mulku mootiin waa maraatu gartee aangoo hundaahu isaatu harkaa qaba rabbii subhaanahu wa ta'ala wa lahul hamdu gartee akkasuma faaruu fi galata hundaahu isaatu haqa godhata wahuwa ala kulli shay'in qadiir akkasuma inni dandaha waa maraati namni hoggu dhibbata akka dhikrii tana je'e nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam kaanat lahu adl 10 riqaabin akka nama gartee gabra 10 bilisoomseetti rabbiin sii barreessaa je gabra tokko bilisoomsuu jechuun amantii islaamaa keessatti nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam akka beektuuf dhikriin tuni guddina isii akka beektuuf nama 10 bilisoomse jechuun nama tokko qofaahu bilisoomse jechuun hadiisa muslim keessatti nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam gartee hogganii fi nama tokko ati bilisoomsite qaamni isaa hundinuu qaama kee ibidda jahannamirraa bitaa je hattaa farjuhu bifarjihi hanqa gartee qaamni saalaa isaa ati bilisoomsite tun qaama saalaa keetii gartee ibiddarraa bilisoomsutti funyaan isaa funyaan kee gurri isaa gurra kee harki isaa harka kee miilli isaa miila kee ibidda jahannamirraa si bita duba kun nama tokko ati gartee karaa rabbii keessatti bilisa goote gabra tokko maalayyaa namni nama 10 guyyarraa gartee bilisoomse tanaaf dhikriin tun tokkoffaa akka nama gartee gabra 10 bilisoomseeti kan lammaffaadha wa kutiba lahu 100 hasana akkasuma toltuu dhibbata akka isaa barraa haje ومحيت عنه 100 سيئة akkasuma dilii dhibbata kan ati dalayde beektaa fi irraanfata jidduu rabbiin siif araarama akkasuma gartee rabbiin sadarkaa dhibbata ka ol si akaasa وكانت له أمالي إساتاتي حرزا من الشيطان شيطان الرئيس أفقيس قياسا كيسا أقسم شنفا قياك إياما ولم يأتي أحد نمنتك كلين تلتو أكخيتي كابتهن أفو قياك إياما إلا رجلا جاء بمثله أو أكثر منه تكاهون ما أتي هقود إبتك جتيمي نما هقود إبلا مسر جيفا يوتي همالي قياك إياما أبدا صدركاتك وخيس تقفى خيستي نمني قرتي تلتو لانقل ما هجرو أتي يا بلي سقي يا بلي تتي تنافو جي أخبجما خنا خيستي
hadaraa guyyaan tokko akkasi hin dabarre dhikrii bareedduu tana guyyarraa jettu malee duba. Viidiyoo tana share walii godhaa warra waan dhageeffatan haa godhu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.